Akkam jirtuu hordoftoota fi followeroota miidiyaa keenyaa. Viidiyoo keenya ammaatiin immoo erga viidiyoo kanaan dura dabarsinee irratti akkaataa shooppii itti banannu yookaan immoo istoora Tiruushoppii keessatti itti banannee piroodaaktii adda addaa bakka adda addaa irraa itti feenu ilaallee turre. Viidiyoo ammaatiin immoo erga shooppii fi appileetiin nuuf hayyamamee booda akkaataa meeshaa itti maxxansinu ilaallaa. Saniin dura akkuma loogiin wayitii gootan gubbaarratti asiin dhufti dan gara daashboord ka jettu tanatti maqaa keessan tuquudhaan gara daashboordiitti seentanii Tiruushoppii irratti jalqabarraa yoo jalqabuun nu barbaachise Google irra deemtanii dan Tiruushoppii jechuun sarchi gootanii jalqaba Tiruushoppii jechuun sarchi goonaa. Achiin booda kun wayitii Tiruushoppii.com wayitii nu dhufu as keessa seennaa. Tiruushoppii.com ka jedhu kana keessa seennaa. Dan erga kana keessa seennee booda bakka looginii gubbaarratti loogii goonee waan jirruuf as bira deemnee dan daashboord ka jettu tana tuyinaa. Daashboordii wayitii tuyinuu gara maay akkaawuntii keessanii yookaan immoo gara maay akkaawuntii baname seenatti isin geessaa. Reefuu vendor daashboordii yookaan immoo seelarii ta'uudhaaf wanni qopheessinee turre kun nuuf hayyamamee jira. Ammas immoo appileetiin immoo as bira bakka appileet ka jedhu tana wayitii tuyinu immoo appileet daashboordiin keenya as keessa nu jira jechuudha. As keessatti sheer wayitii goonu akkasumas waan adda addaa wayitii goonu as keessatti isinii kaaha. Fakkeenyaaf appileet irratti nu birriin keessan hagana ta'uu isaa isin agarsiisa. Dan bakka link generator jedhu bira deemtanii dan jalqaba irratti linkii generate gochuudhaan achi sheer gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti linkiin addaa isin sheer goonu as keessa fakkeenyaaf hoompeejii yoo ta'e as keessa seenuudhaan as keessa seenuudhaan copy URL jennaani yookaan immoo custom link ka jedhu kana bira dhufuudhaan dan as keessatti linkii barbaannu asitti galchinaaf jechuudha. Yookaan linkii wanni keessaa linkii fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti shooppii keessaa piroodaaktii tokko yoo beeksisuu kan nu barbaachise piroodaaktii san keessa seenuudhaan piroodaaktii beeksisuu barbaannu linkii san koppii kaasnaa. Jalqaba as bira dhufuudhaan fakkeenyaaf kana yoo beeksisne as bira dhufneetiin achi linkii nu kenna gubbaarratti dan linkii isa kana koppii kaasneetiin isa kana koppii erga kaasnee booda as biratti deemuudhaan bakka generate custom URL bakka jedhu kan irratti asitti paste goona jechuudha. As keessatti paste goona dhiifama. Asitti paste goona asitti erga paste goone booda linkii referral URL yookaan immoo ka sheer gochuu qabnu asiin nu kenna. Dan koppii kaasne isii tana. Isii koppii kaasne tana bakka telegiraama irra ta'uu danda'a yookaan feesbuukii irra ta'uu danda'a. Bakka wanni irratti referral linkii keessan sheer gochuudha jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf as keessatti akka guruupii kana keessa yoo sheer gochuu barbaade as keessa seenee achi asitti wayitii paste godhu linkiin sun kunuutti riifaraalii kiyya waliin asitti sheer godha jechuudha. Karaa kanaan namni weebsaayitii kanatti dhufe himatti isaan beekamaa. So kanarraa galiin argame haga parsantii asirratti isinii kaa'ee jira. Parsantii haga argattan birrii meeqa akka lakkaa'aa jiru haala kanaan bartanii jechuudha. Appileetiin haala kanaan hojjetamaa. Parsantiin komishinii parsantii 10 komishinii argattan jechuudha. Sheer gochuudhaan qofa jechuudha. Kanaafuu bakka appileet daashboord jedhu keessa seentanii link generate erga gootaniin booda linkii generate ta'e san koppii kaasuudhaan achi sheer gochuu qofa. Fakkeenya inni biraa immoo asirratti amma appileet ID isinii kenna dan koppii kaasnaa. Fakkeenyaaf kana erga kana koppii kaasnee booda ammas gara telegiraamaa ta'uu danda'a gara wannitti akkana goonee erginu. So question mark referral ID keessanirraa aanee dan itti aansuun lakkoofsa referral ID keessaniitiin akkanatti sheer gootanii jechuudha. Fakkeenya biraa immoo as bira deemnee fakkeenyaaf guruupiilee adda addaa irratti sheer gochuu qabna. Akkanatti isinii dhufaa dan referral ID kanaan wayitii namni seenu nuti hin beekna kunoo referaaliidhaan seene akkanatti fakkeenyaaf namni wayitii banu nama meeqatu kilikii isinii godhee nama meeqatu gara weebsaayitii kanaa dhufee ka jedhuun
galii sanirraa argamu koomishinii parsantii 10 argataa deemtanii jechuudha. Nutis akkuma beektan AdSense irraayis ta'ee ammas affileetii adda addaarraa galii adda addaa hojjetaa waan jirruuf kunoo haala kanaan nu birrii meeqa akka hojjetaa jirtan waliin sheer gootanii jechuudha. Galii dhaabbataa ta'e sheer gochuu qofaan kan itti hojjetanidha jechuudha. Kanaafuu hojiin affileetii kana fakkaata. Viidiyoo itti aanutti immoo daashboordii keessatti wanni kenna ilaalla. Maali akkaataa piroodaaktii itti feenu kilaasii kana keessatti veendar daashboordii keessa viidiyoo itti aanu jechuudha. Akkaataa veendarii yookaan immoo piroodaaktii adda addaa yoo gurguruu barbaanne immoo wayitii akkaataa itti gurgurru as keessatti haala isaa diteelii kan ilaallu ta'a. Har'aaf yaa affileetiidha kan ilaalle. Kanaaf affileetii kana sirreessuu keessatti akkaawuntii seentanii affileet daashboordii kan jedhu keessa erga seentan booda affileet daashboordii keessan liink jenereetar bakka jettu irratti liinkii keessan sheer gootan jechuudha. Kunooti amma sheer godhee ture waan viizit jedha waan turee jedha achi birrii isinii lakkaa'aa jiru immoo asitti isinii ibsaa jechuudha qarshiidhaan. So ji'aan baasuu ni dandeettanii seetingii isaallee asitti seetingii wanni keessanii asitti kaa'uu ni dandeettanii peeyiment imeelii keessan asitti galchitanii akkaawuntii keessan kan isinii itti galuu barbaadan as keessa galchuudhaan gaafa peeyimentiin keessan biyyaans minimum akka peeyimentiin baasuu dandeettan jechuudha. Birrii 1000 ol wayitii ta'edha. Birrii 1000 ol wayitii ta'u kallattiidhaan isinii erginaa jechuudha. So karaa lamaanii tokkoffaa karaa referral ID keessaniin galchuudhaan sheer gochuu ni dandeettanii. Ammas immoo as keessa peeyimentiin keessanillee asitti ilaaluu ni dandeessanii. Koomishiniin keessan hagam haga ta'e asiin ilaaluu ni dandeettanii. Ammas haala hedduudhaan as keessatti waan hedduu ilaaluu dandeettanii. Kun all status ka jedhu pendingii irra kompiliitii irra on hold irra ka jedhu ilaaluu ni dandeettanii. Ammas immoo viizit ka jedhu kana keessa wayitii tuytan affileetii shooppii waliin hojjechuu kan isin dandeechisudha jechuudha. Akkuma argitan as keessatti kun not converted ganaa convert hin taane kanaaf referral ID'n keessan haga ammaa kan tuqame reefu isa kana. So wanni isin gootan maalinni riif ta'eennu liinkii booda isii tana riif kajettu tana isii referral ID keessan dabalattanii wanni gochuu ni dandeettanii yookaan immoo liinkii jenereetarii bira seenuudhaan liinkiilee meeshaalee adda addaa sanniin wanni gurgursiisuu yookaan immoo akka namni daawwatu sheer gochuu ni dandeettanii jechuudha. Even karaa kanaanuu sheer gochuu ni dandeessanii akkanatti wanni gochuudhaanii jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa yoo seenne women's dressingii kana keessa seenuudhaan liinkii referral ID itti jijjiirattan amma liinkiin kun akkuma jiru ta'ee wanni nuti goonu maalinni kana kooppii kaasnaa jalqaba irratti achiin booda gara my akkaawuntii keessa seentanii achii generate custom URL ka jedhu kana keessa seenuudhaan akkana galchitanii then asitti gara referral ID'tti isinii jijjiiraa. Asuma irratti copy URL ka jettu tana tuquudhaan affileetii keessan achii gara maalii telegiraama keessanii yookaan immoo feesbuukii keessanitti as keessa seentanii sheer gochuudha jechuudha. Akkuma argitan kunooti. So yookaan immoo isii mataan kooppii kaastanii isii mataan referral ID keessan qofa kooppii kaasuudhaan liinkii san dabalata irratti galchuu ni dandeetta. Liinkoota keessan dabalata irratti galchuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf as keessa meeshaa kan yoo beeksisuu barbaaddan generate iyyuu osoo hin godhin maal gootanii as keessa kun akkuma jiru ta'ee as biratti liinkii tanarratti maalinni itti hidhaatan isii reefu kooppii kaasnee referral ID keessan tana jechuudha. Isii tan akkanatti hidhaatanii achi isii tanaan kooppii kaastan jechuudha. Reef is equal to jedheeti biyyaans nama 163 galmaa'eera haga ammaatti jechuudha. So akkana gootanii as biratti telegiraama irratti akka telegiraama irra ta'uu danda'a. Wanni irratti asitti paste gochuudhaan sheer gootan jechuudha. Haala kanaan dhaan referral ID'dhaan akkanatti wanni ta'a. Namni weetii kana tuqee garamitti deema kallattiidhaan gara weebsaayitii kanaatti dhufa jechuudha. Dhaan as keessatti namni jalqaba irratti as dhufuu isaatiin qofa galii ni argattanii galiin isin argattan AdSense irraa kan argamudha. Isarraa sheerin gootanii kana jechuunis akkuma akka fakkeenyaatti yoo ilaalle
Parsantii keenya yoo ilaalle akka fakkeenyaatti guyyaatti $10 yoo lakkaa'e $100 yoo lakkaa'e $100 parsantii 10 kan argattan ta'a sheer gochuudhaan qofa jechuudha as keessaa. So kun akkasitti kan hojjetu ta'a jechuudha. Ammas dabalataanis namni liinkii keessaniin seenee gaafa order godhus koomishinii dabalataa koomishinii parsantii 10 kan meeshaarraa dhufummoo karaa saniin kan argattan ta'a jechuudha. Namni akkanatti dhufee liinkii keessaniin akkana dhufee proceed godhee gaafa wanni godhu asirraa qarshii asii kanarraa parsantii 10 akkaawuntii keessanitti kan galu ta'a jechuudha. Peeyimentiin garuu qarshii at least minimum qarshii qarshii 1,000 fi isaa ol hojjechuu qabdanii haala saniin hojjetamaa. Galatoomaa horaa bulaa waan wajjin taataniif websaayitii trushop.com daawwadhaa. Nu waliin taanee waliin haa hojjennu jennaa. Galatooma.